Gareen wal balaaleffatu Bogeetachoo Raddaa fi gareen Dabratsiyoon Finfinneetti wal argan. Waliigaltee Pireetooriyaa ilaalchisee gabaasa gamtaa Afrikaatiin dhiyaate irratti mariin geggeeffamee jira. Yeroo waraanaatti ilaalcha siyaasaa tokko qabaachuun socho'aa kan turan Geetachoo Raddaa fi Dabratsiyoon waliigaltee Pireetooriyaa booda garuu sarara tokkorra imaluu hin dandeenye. Gareen lachuu uummata Tigraay gamaa gamanatti harkisuudhaan abdiin nageenya naannichaa yaaddoo uumee jira. Haa ta'uyyuu malee jaarsoliin araaraa Pireetooriyaa hooggantoota lamaan Finfinneetti waammatanii ilaafilameedhaaf teessisan. Adeemsa waliigaltee nagaa Pireetooriyaa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay xumuree ilaalchisee akkasumas waliigaltee irraa maal barachuu dandeenya yaada jedhu irratti Guraandhala 9/2017 gabaasni dhiyaatee gamtaa Afrikaa irratti mari'atee jira. Walgahii kanarrattis pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Bogeetachoo Raddaa fi dura ta'an wayyaanee Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kan argaman yoo ta'u, mootummaa Itoophiyaa irraa ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos, ministeera nageenyaa irraa obbo Mohammad Idrisii fi kanneen biroonis argaman. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa bara aangoo isaanii xumuran Musaa Faakii Muhammad, pirezidaantii Naayijeeriyaa duraaniif dura ta'an garee marii Gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi komishineerota olaanoo gabaasa raawwii waliigaltee Pireetooriyaa dhiyeessanii jiru. Marii sa'aatii tokko ol ture booda Bogeetachoon gaaffii gaazexeessota irraa dhiyaateef deebii laatanii jiru. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Bogeetachoo Raddaan yaada laataniin waltajjiin har'aa fageenya hagammaatti deemne madaaluudha. Saffisatti jalqabne yoo laalle wantoonni ammalleen xumuramne ni jiru. Garuu carraa fooyya'aa xumuruu argachuudhaaf dhufne jedhan. Itti dabaluudhaanis nagaa lallabuu, nagaa hojiirra oolchuu yookaas immoo waan biraa caalaa dhimma buqqaatonni gara jireenya idilee isaaniitti deebi'uu fi akkaataa heera mootummaatiin tumameen waliigaltee Pireetooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuu irratti yaada wal jijjiirre haaluma kanaan itti fufnas jedhee yaadaa jedhan obbo Geetachoon.